Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee Oromoo akkaataa zeenii maallaqaa nama jalaa nyaattu zeenii hoggaa itti naqatan osoo ati machaan hin godhanne osoo ati waa takka hin godhanne waan itti naqatte qaba torbaaniitiif maaf gooti zeenii ni beekti warri zeenii ni muratti irraa yoo ati 10 itti naqatte yoo ati 20 itti naqatte torba harma qochiitti naqatu waan nama hedduu riyaala halaala akkas jalaa guurtii jechuudha. Tanaaf akkaataa itti ofirraa cufan isan garsiisaa jechuudha. Manuma itti saalaa kan seennaa najmaa goonee 9 goonee eegu goote booda murabbaatti goote okkee irra dhoyita. Eega okkee irra dhoyite welcome to zenjaa isa kana itti dhiifteetuma ati akkuma akhiratti ofirraa cufuudhaaf silaa setting kana dhoyiteeti yoo waan hin keessan maali yaani jawwaalli keessan yookiin ingiliffaa arabii irra jiraate taate ingiliffaa irra deeffachuudhaaf lakkoofsa tuyitanii akkasitti irra deeffatan garuu immoo aktaayitii guutumatti barbaanni akkatti ofirraa cufan akkasii baruudhaaf isaanii waan namni hundi beeku lakkoofsa 4 tuyitan jechuudha. Lakkoofsa 4 eega tuyitan booda okkee irra dhoyitanii eega okkee irra dhoyitan agartanii laal khiyyaama ni agartanii yeelaala taarikaa fi qalamata irratti sabaadha imaal kana jaa yaani torbaanii murataa jechuudha. Isaan kana ofirraa cufuudhaaf lakkoofsuma tokko irra tuyitan jechuudha. Lakkoofsuma tokko irra tuyitanii eega lakkoofsa tokko irra tuyitan xiyyawaan irraa cufamee jiru jecha khalaas hoggaa isan akkana gootan irraa cufamee jechuudha. Tanaaf akkana bareedan keenya nagaatti sanii.